ilaaltu beellama itti qabaati. Ela kunooti manni kee ati amma kana hundaa waan hin taane kun amma sanitti maamuus irra jira. Asmiti kun maalani orma miti kaasiifis ishiidhaafis ani orma miti. Kanaafuu waan ganaan nama fagootti baadiyyaa deemsisuurra teessiftaniitu wal lolaa jirtu sin. Amlee keessa qorqorroo rukutamee sibiila sana maantu gannarra. Ammas dhaqxanii waliin ilaaluu qabdu moo? Gannamoo yeroo nani halkan ka'ee deemu yeroo adda ilaalatu na hingeessu akkas ta'an. Akkasumatti maalinni? Maalumaaf waan akkas ta'an maa shakkii akkanaa fidiseen? Shakkiin akkanaa maal? Ta'u dhiisinaarii. Ammas ati dubbii keessa galaa jirta. Biyya galaa jirtu sin lamman. Biyya galaa irra. Wal aarsaa jirtu sin lamman. Toominaan nama amansiisaniitu waan maal shakkeeyyuu irraa deebisu. Ela kunooti gaafa akkasii dhanagaa abbaa gagu waan tokko sin gaafa dhaleetanii sin lamma wal birattiini. Ati kakuu waan ta'e itti dubbattee turte gaasuutuma jennee dubbannaa haasofna dheetanii wajjin jedhanii manni kun mana wayii ijaaraa jirra manni kun waggaa 2 fixeera manni kun hin bahuyyuu yoon nan laala dhessiin dhaqxu naan jedha qoy ganaadha naan jedha na shakkee namnis immoo hin baanee manni hin baanee naan jedhu anumma guyyaa meeqa gaggaafadheera manni keessa hin baanee jedheeni anuu nan shakke waanuma inni godheyyuu hin beekuu jettee garuu wal shakkitaniifis garuu ani wal shakkuu keessan ganas dhugaadhas hin jedhu kanaafuu manni kun maaluma ta'ee dammayyuu naa ga'ee ishinan gaafadha waciin hin jedheeni maqaa wal birattaniitu waca sin taane rakkina biraa sin finne sin aariini isheen sin aariini gibbu lamaan keenyatti nuyi numa harkattaadhum jedheetanii si gaafadha deetanii. Gilxii miti yaadumti isaa maalaa ta'uudha manni kun? Maali gaawwanni kun walitti himuu dandeessu amma fardi kunoo goodaan kunoo. Ay maal ta'eedha manicha maal ta'e? Manicha kana ani waan manni godhina wallaalee jette kaashiin kunoo waan si shakkiteefis sittaa himtu waan irraa na dhowwuufis na wallaalee dhaqees hin beeku. Nan argawan jedhe qoy naan jedhaa jettee egaa ma wal bira jirtu mee qulqullinuma isaatiin walitti hima. As gaafachuu dandeessa kun. Maalirraan si awwaal? Manni suni ergi lafa keessaa ba'e an argee beeka. Waggaa 2 asitti argee beeka. Mana jedhama malee ammanichumtu jiraachuu isaa nan shakka. Namni yoo dhaqee argee maalirra akka ga'e maal takka hojjetame argee mana jedha. Ani garuu gaafa lafa keessaa ba'u qofa kana ni dhaqee arge. Gaafa bitamuu fi gaafa lafa keessaa ba'u arge. Isa asitti waggaa 2. Waggaa 2 asitti immoo guyyaa tokko iyyuu agarre. Isa asitti maal ta'eedha? Yeroo meeqa sulultaa deemnee ati qoy maalidha yeroo maal ta'u yeroo biraa maal jettee achi geenyemti kan deddeebi'aa turre akka ani hin ilaalleef. Kan ilaalle? Eegaa kunimmoo ana keessatti shakkii uumeera kun. Kun ana keessatti shakkii uumeera. Iddoo isaa beektaa dhaqxee ilaallattu? Iddoo isaa iyyuu ani hin beeku bakka ani. Yeroo sana iyyuu seeraan iyyuu ilaalle. Ofii keen beektaa nama shakkitare? Kanaafuu yeroo ani ilaalee dhuqoo yeroo biraa maaliif naan jetta? Jiraachuu isaa ulan shakkeen jedhe bakka. Yaanni kee maanni dharee kana kun. Akkas miti kan wal loluu miti amma. Jiraachuu isaa yoo naan shakkesin hin jette amma dhaggeeffadhaa rabbi sin itti agarsiisu. Kana rabbi ibsa manni sin itti agarsiisu. Waan tokko qodaa mana keessaa yoo dhabde maal jetta re'aati amma? Dhabdee? Dhaqxee dhabdeetta? Hidhaqeen beeku akka hin dhaqne moo situ na dhowwa? Naqxee ulee fudhadhe si dhowwani? Jechuun uleedhaan miti kaa yaadannoo. Sin miti amma sa'aatii 10tti mana namaan ture bunna. Waa'ee mana namaa dhiisi waa'ee mana namaa as keessatti ilaallatu jira. Guyyaadhuma kaanu mana namaa tuqina. Ni mana namaa deemu mana namaati. Maal haa ta'u tareen kun anatti miidhagarama. Maal sitti dhaqee ilaalla'uun sin wajjuma dhaqxanii ilaaltu beellama itti qabaati. Ela kunooti manni kee ati amma kana hundaa waan hin taane kun amma sanitti maamuus irra jira. Asmiti kun maalani orma miti kaasiifis ishiidhaafis ani orma miti. Kanaafuu waan ganaan nama fagootti baadiyyaa deemsisuurra anumatti himuu ishii immoo bareedaadha. Maalni maal dhufee sin argeen galaachumaaniyyuu. Akkinan qabu amma nan kooti. Isa waan hin taane dubartoota wajjin waan hin taane bilbilaan maal isa odeessan isa fiddeet as keessatti nuun na jeektan sammuu kun.
Najeeku barbaadeeti. Atis hin jee amma silaa fuuldura jira amma faana fuulduratti dhawu malee isa darbeeti amma sila kunooti kootu jettee fuutee dhaqxee manni kee kunooti jettee qulqullinaan wal agarsiistanii jiraachuu qabdu ammas. Kuni ooyisaas hin ta'u qiimis garaan kaawwattanii wal loluus hin ta'u. Kuni ana biratti timte guyyaa akkasiidhaan Ni koo yoo gaafatame hin dhori'a kun akkasuma hori'a laa si birattuu hin dhori'amti yoo gaafatame hin dhori'a bakka horiisaatiin akkamitti jiraatama. Dhaqxee ilaaltu maa jiramti? Konkolaataan jira wanti inni himtu qabu. Ilaa ammallee kun amma kun ifa dhaqxee ilaaltu maaliin jira kun amma ifa. Dhaqxee ilaaltuun kunis bakka daangaa beekte iddoo isaa beekte. Itoo amma iftoomina ta'e kottu guyyaa akkasii dhaqni ilaalla. Waan ragaan har'a kanatu hojjetama. Maaltu hojjetama ammoo wanti hojjetamu jira? Jechuun Yeroo hojjetamaa ture. Yericha dhaqxee Yeroo sana yoomna waamtes ganna keessa yeroo sana ammoo cabatte dhaqxe ammatti? Ganna miti kan hojjetamaa bahee jira. Ganna akkamitti hojiin hojjetama? Ganna miti kan hojjetamaa bahee qorqorroo yoom uffate? Gannammaa miti bakka amma nan takaraakkaruu dhiisiti. Waan isaa yoom beektu? Buddeena footee adda baastan beektu? Namni yeroo wal lolu yeroo keerlasii yeroo ta'u yeroo ofirraa baatau kan hin godhattu. Hamlee keessatti qorqorroon alleessan. Amma isin teessiftaniitu wal lolaa jirtu isin. Hamlee keessa qorqorroon rukutamee lessi leessana maan ture? Gannarra. Ammas dhaqxanii waliin ilaaluu qabdu moo? Gannammoo yeroo inni halkan ka'ee deemu yeroo lessi boo'u hin beekti karaa jala murtee beekti. Beekaa akkas godhe dubbii mana barbaaddeef. Maal amma ishiin nan shakkiidha malee jiru. Maal shakkitu maal? Hin gurgurame maal ofan gurgura mana koo ofan gurgura. Kanaa kaa. Mucaa koo gurgura ofan gurgura. Maal jechuudha? Kun ko sammuun taane isa shakkisi yeroo kan nama shakkitudha. Isa gaa namnis waa namaa jee nama shakkisiisa oduu manni keessa. Warma isaanii warma ishee jee bira dhaquu ture jira gaa. Namni waan tolaan dubbatu. Namni fardaa fi garbuu wal lolchiisaa jedhan. Namni waan tolaan dubbatu nama keessaa namni sisi walitti jirtan. Kana beektu kun eeggadduma bilbilaan taa'ee illee yeroo dhani kaartaa odeessu dhageesse. Beekuma dubbii nama barbaadu. Dubbii mana barbaadde yeroo hunda. Beekuma. Isa iyyuu dubbii nama barbaadu ishee taansin itti maxxumu. Maal jechuudha kun? Namni biraa otoo dhageen maal jedhama? Lakki namni biraa dhaga'uurraan dhaga'uu wayya. Maaliif? Ani dhaga'uu koo wayya malee maaliif? Anis gaafadhaan nama dhiphoo kana keessaa baay'ee maaliif mana kana ijaaraa jirtu miti manni kun hin baane lekkisee meeqan bilbilaan gaafadhaa. Hin baane naan jetti kanaafuunis baay'een gaafa. Hin baane miti ofii ishee achi galuu moo hin barbaaddu? Kunoo sin biratti. Achi hangalaa jetti yeroo takka dubbattu. Safaran beeknatti hin gafa safaraa irratti hangalaa jetti. Maali isa lafa beekumsaatti bitanii eessattuu hangaluuti maali? Isa akka ishiin itti hin galle ilaali baasiiti ati. Iddoo ati keessa teessi maaliif maali? Uleedhaan kaa? Hin teessi maali? Morkaa isinitti battee? Abbaa mana bu'aa yoo achi faana bu'uuti dubartiin. Maaliif sitti jaaletti gashaa jira miti? Ni walii galtee keessanidha. Amma isa kana amma dhaaba tokko godhaati ati sinaariin aariidhaan bitanii kan hin dubbadhu. Kana jaala maaltu nama aarsa? Lakki naarii lakki. Waan hin taane odeessu. Naarii nama dhaqaatee ilaalaa. Akka ilaalatu na hin geessu waan akkas ta'an. Akkasumatti maalinni. Maalumaaf waan akkas ta'an maal shakkii akkanaa fidiseen? Maaliin? Shakkiin akkanaa maal? Hin ta'u sinaariin. Ammas ati dubbii keessa galaa jirta. Dubbii keessa galaa jirtu sin lammanuu. Dubbii keessa galaa irra. Wal aarsaa jirtu sin lammanuu. Toominaan nama amansiisaniitu. Waan maal amantan shakkeeyyuu irraa deebisu. Elaa kunooti gaafa akkasiidhaan elaallanaan jedhi anaan. Maaliif maaliin qubna garaafin si gaafadhe miti? Maam jedhee naqa hojiin qabu nama. Sa'aatii hojiin hin jirretti amma hojii biraa otoo hojjedhee waa argachuu otoo danda'u yeroo koballeesse kan maam jedhee naqa. Asumatti immoo amaniiti ishi jira manni kunnootti maalin godha jedhiidhumatti miti guyyaan dhageessuma hin jira yeroon odeessu silkii yeroon odeessu yeroo hojjetama bahe amma ji'a lama dura manni sun hojjetama bahe lassanama bahe qorqorroo rukutan waan haxirri ijaarame waan taane hin jiru waan qabnu achitti finne kiisi keessa yoomaan qabu garuu naman sammuun isheen naman waan qabnu waan hojjennee achumatti finne bara haxirri ijaarame kana barrii fi kornisii bichaa tafee itti mee Sama maallaqa walitti qabannu bakka namni mata nama dhukkubsuu irra calleedhanii hamma waa argatanitti jimjanii mata ofii gadi qabatanii yoo ta'an wayii callise. Odeessuun maal godha? Kanadha odeessuun maal godha? Amma maallaqa walitti qaban maal namanti namantu waliin namannu sammuun hin taane koon namanu. Ani wajjin bakka otoo isheen hin damisiin kana fidi jedhee nan qammasa narra godhe maal jedhan ta'a gola kudhan otoo seenin ta'a yeroo yeroo hojjetu. Nama jeequ malee waxiin hin bilchaatu waan akkasii. Hojiin namatti hin tolu waan akkasii. Waliin mari'ataniitu malee aariin hin ta'u.
waliin mari'adhaati ammas illee manni kee kunooti jettanii wal jiruu gaaf tokko Adda ilaalu, na qoodne. dhaabbatanii rakkinaan qabu. Ani amma isin biratti Bakka isaa beektoota ani ilaali. amma maallaqa walitti qabadhe waa argadhutti na. Gaha maallaqa walitti qabadhe immoo dhaqeen barreessaaf kunis Way dhilaan ammayyu. maal si kadhadhamu sagadu fedhe naqamu. Ammas dubbii dhuma funaantanii dubbii kaasaa jirtu sinooyyuu maal jedheen galaree ma akkam godhama maallaqa hiitan galaanama. Ani waan jiru sanitti mee kan isin kun kan isin jaallatu sanitti hojjetameera qorqorroo uffateera lassaname umeera man haxruyyuu itti ijaarame kanaafuu barriif koornisii ta'a waan elektirikii hunda hojjetameera waan ampuulii maal yoo ta'e malee wanta fungi mana isheen nan barbaada yoo ta'e akkuma akka isinitti odeessuu irra mucaa qabattee amma mucaan isin nama rakkiftu boonaadha karaa banaadha dhaqxee ilaalachuu dandeessa. Maayitaa iskiin deemamiti. Hin deemu taasisa maa gaaffiin qabu. Ani immoo amma maallaqa walitti dhaqabuutti hin naqochi. Maallaqa kan walitti qabne dhaqee hojjedha. Mataan koo hin dhaqu amma calmee harka duwwaan dhaqu. Isin waan isin dheeraa yookiin hanqina ganzabaa ta'aa ba'uu kan diduufi. Yoom kana yaaddi dubbii mana keessa gonogonu malee olii gadi gonogonu na odeessuu bilbilaan. Eessa ga'ee eessa ta'e maal ta'e kana dubartoota wajjin oduu wal keessa fuudhu kana. Oduun mana ni ijaaru namatti. Oduun mana sin bushuu waan sammuu ofii keessa jiru. Yeroo darbees waa dhagayeera. Akkas ta'eera namni ji'eetti dawalee itti min dhagayeera. Nama hin dubbadhu garaan kootti qabatee waa'ee amma waa'ee keenya nama maal galchu waa'ee kaartaa waa'ee pilaanii waa'ee nama maal galchu. Isin lamman bichaa gashi. Hannan danda'u naan ofaan hojjetatu. Namni birrii 10 birrii 20 nu kennu jira. Mutuumaa Yoo rakkannes yoo nyaannes yoo dhabnes dhunumadha. Mutuumaa isin hin godhu. Isin dilii keessan duriitti isin fide nama walitti isin fide miti. Amma amantooruma kan mana nama na haqiiquma. Naan amana cuma sinuu nan amantanii jechuudha. Akkama kana kan sinuu keessa deebinan dhugaa sanitti amanii amman sin jaalladhu sin jiru. Ani si amanuu hin dadhabu mal. Isheen irraa amanuu dadhaban isin irraa amana. Ani lakkina. Isheen immoo oduu wal keessa fuuteeti. Oduu mandaraa wal keessa. Amma naman ture